راديو مدن جينياتي راديو مدن جينيا فدلي ومتبل آسي مدن جينيا مدن جينيا يا الله موت الجاري غلطك يا إلهي ديك دين الرجل يا رب الحمد لله. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajniif jaalalli nuuf qabnu akkasumas salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree iddoo sun jirtan maratti sanaa gahu. Akkam jirtan nageenyi keessan dassaatii guddaan nagaa baddaaf gammoojjii nagaa baaduu maddii lama nagaa ollaan keessan nagaa wanti rabbi isiniif kenne hunduu nagaa. Nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf. Kana gahaa qabdan alhamdulillah jaa galfadha nulleen gargaarsa rabbi guddaatiin sagantaa keenya guyyaa wixata hagayya 10 bar 2020 qabannee walitti deebinee jirra alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isin waliin ta'uu ana muhee callaa. Ya Allah mooticha gaarii galatake ya ilaahi ديك دين الرجل يا رب الحمد لله ديك دين الرجل يا رب الحمد لله. Egaa yaa hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaatti bakka jirtan maratti jirtu hundumti keenya baga guyyaa har'aa kana waliin geenya alhamdulillah tika rabbii guddaatiin kunoo har'a geenyee fedha rabbii guddaatiin kunoo sagantaa keenya guyyaa har'aa kana qabannee walitti deebinee jira alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. Egaa yaa hawaasa keenya tokkummaa jabeessa yeroo ammaa kana fudhamnee qabamnee jirra waan ta'eef kanaaf tokkummaa nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun maali siinni? Tokkummaa jechuun maali inni jedhanii wal gaafachuun barbaachisa. Tokkummaa jechuun walitti ida'amuu gamaa gamanaan walitti dhufanii bakka takka deebi'anii wal mari'achuu. Hayyoonni gamaa gamanaa gataa'anii waliin mari'achuu rakkoo tokko waliin furuu dantaa dhuunfaa itti dhiisuu murnaan deemuu dhabuu waan dabreerraa barumsa fudhachuu gar fuula duraatti itti karoorsuu waan akkanaa kanarratti walaan mari'annu yaa hawaasa keenya. Yeroo ammaa manni ilmaan hiyyeessaa diigamaa jira. Ofii keetii mana owwaa keessa teessee ofii keetii biyya nagahaa keessa deemte biyya wabiin kan keessiif eegamu keessa teessee garuu hin quusinii tokkummaa kee jabeessi hawaasa kan keetiif dirmadhuu kun dhaamsa keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa keessummoota haaluma biyya keenya kanaan wal qabatee keessummoota nama lama Ahmad Wallootii fi Saalih Iyyaasuu qabadhee isiniif dhiyaadeen jira inshallah. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa odeeffannoon eegalla. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan nu dhageessu Sayyid Muhammadi. Odeeffannoo dhaggeeffannee walitti deebinaa amma odeeffannoo waliin turtii gaarii. kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Guyyaa har'aa kan nageessan obboleessa keessa Sayyid Muhammad. Guyyaa kaleessaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Goodaa jedhamtutti mootummaa bilxiginnaa mana uummatarraa diigaa oolan. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi bulchiinsi godinichaa waliin ta'uun uummata maqaa shanee jedhutti maxxansuun haala kanaan uummata alatti yaasanii mana jalaa diigaa oolan. Aanaa Jillee Dhummuugaa bulchiinsa magaalaa Baxxee keessatti tiippiin marii qeerroo jettee walitti uummata qabdee turte marii qeerroo wajjin jedhuun akkuma baran gurmaa'aa maallaqa isiniif kenninaa jechuudhaan akkuma baran sana kijiba isaanii nutti afuufaa oolaan jedhan. Gaafileen nuti qeerroon gaafanne kan kanaan wal qabatu bara baraan akkuma jettan nu sobdu silaa ni beekna. Kana dhiisaatii mootummaan qeerroo sabboonummaa qaban maqaa hin taanetti moggaasanii yakkuu kana akka nurraa dhaabuu fi doorsisa qeerroo fi sabboontoota irratti godhamu akka nurraa dhaabdan isin gaafanne jedhanii gaafatan. Qeerroo waan deebiin kenname Oromoo jedhee warra kijibu ammas likkiti galchine jedhanii inumaa gaaffii keenya deebisuu osoo hin ta'in nutti dhaadatan jedhan tiippiin. Kan biraa ammoo warra bilxiginnaa jedhee mootummaan rabsu kana hirmijjaa irratti fudhachuuf deemna kana beekuu qaba qaamni akkas jedhe hawaasa keessa kijiba ofu jedhan. Ammas waliin taanee shanee haa balleessinu jedhanii uummata duuchaa oolan. Dhaamsi nuti qeerroon Jillee tiippiif qabnu tokkoffaa dawwee fi kamiseetti mana uummataa keenya diigaa sabboontoota adamsitanii hidhaa
abadan isinin deeggaru abbaan keessan limminaaf xanyaame lekka biyyoo Solmaan Oromoo fixaa hidhaa biyyarraa ari'ataa jiru nu deeggaraa jettanii hin dhamaynaa. Sadaffaa hayyootaa fi miseensota dhaaba keenyaa kanneen akka Jaalal Yuseen, Jaal Mikaa'el Booraan, Jaal Dr. Shuggut Galataa, obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi qeerroowwan hedduu hiikanii dararaa jettan asitti nuuf goyyamtan jettanii hin dhamaynaa. Afuraffaa miidiyaalee Oromoo hin hordofinaa jechaa hedduutu jira. Waan dubbattanuu ittuma dhiisne malee kana beekaa jechuun jala saraniitti himanii jiru. Dhimma wal fakkaatuun aanaalee godinichaa hunda keessatti bilxiginnaan walgahii uummata waamtee mariisisaa jirti. Marii kana irratti mormiin baay'een uummata irraa ishee mudataa jiraachuun namoonni madda nageenyaatti himan. Guyyaa kaleessaa aanaa Dawwee Harawaa keessatti bilxiginnaan uummatichaan namoota muka jiran qabdanii fiduu qabdu jechuun yeroo uummata dirqamsiiftu uummanni lakkii nuti bakka fuunee finnu hin qabnu ganamaa galgala nu dorsisinaa isin mootummaadha yoo qabuu dadhabdan dhiisaa malee har'arraa kaaftanii quba nutti hin qabinaa jechuun walgahii irratti diddaa agarsiisaa oolan jedhan. Akkasumas gama biraatiin aanaa Arxummaa Fursee Caffaa Coqorsoo bakka jedhamutti uummata walgahii waamuun shanee of keessaa baasaa jechuun yeroo gaafatan waan nuti hin beeknu nu barsiisaa jirtan malee nuti shanee waan jedhamu hin beeknu jechuun biltsiginnaa salphisanii gadhiisan. Ibsi miidiyaaleef maqaa baa'ootiin bor Finfinnee hoteela Hiltanitti kennama jedhame kan hin beekamne ta'uu Hayyuu Duree fi itti aanaan Hayyuu Duree Abaa'oo mirkaneessan. Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'oon guyyaa boruu hagayya 10/2020 Finfinnee hoteela Hiltanitti ibsa gaazexaa kennuuf waamicha miidiyaaleef taasiseera jedhamaa jiru kan hin beekne ta'uu Hayyuu Dureen Abaa'oo Jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaan Hayyuu Duree Abaa'oo Jaal Araarsoo Biqilaa yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin mirkaneessaniiru. Jaal Daawud waa'ee ibsa wiixata waaree booda sa'aa 3 PM irratti miidiyaaleef kennama jedhamu kana tokkoyyuu akka hin beekne kan himan yoo ta'u Jaal Araarsoonis akkasuma dhimmicha kan hin dhageenye ta'uu eeraniiru. Caalaatti ammoo addaan baafadhaa jedhaniiru. Hooggantoonni ODP duraanii kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa, Adde Xooy Baasanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa akka paartii biltsiginnaa keessaa ari'aman gabaafame. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya oduun guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. maashaallah tabaarakallah boleessa keenya Sayyid Muhammad odeeffannoo nu dhageessituu keetiif galataa argadhu jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa kanarra waa hubatan jennee abdii qabna inshaallah. Amma kallattimaan gara keessummoota kiyyaan isin dabarsa. Keessummoota keenya kana waliin haga dhumaatti egaa waa irraa guduunfadhaan gamanumaan affeerraa keenya isin jenna. Egaa namoonni waa'ee biyya keenya kana akkam taanu jettanii gurra qeensitanii hayyoota keenya akkasumatti beektoota keenya irraa dhaga'uuf hawwii qabdan haga dhumaa gaafii deebii keenyaatiin waliin tura keessummoota keenya waliin turan gamanumaan affeerraa keenya amma kallattimaan gara keessummaa fi yaada isin dabarsa turtiin keessan nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Aloo salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaa jajjabaatan fudhanii. Alhamdulillah galata rabbiiti jira. Ayyee baga jiraattan egaa bureen keenya guyyaa har'aa Ahmad Waloota akkasumatti Su'aadii Iyyaasuudha sagantaan keenya guyyaa har'aa irratti kabajamtanii nu argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa. Hayyeeme gaafii kiyya kallattimaan gara Su'aadii Iyyaasuutiin isin dabarsaa yeroo ammaa kana biyya keenya kana irratti mootummaan bilxiginnaa ofiin jedhu kana yeroo ammaa sirna naftanyaa qabatee Itoophiyaa takkitti ijaara jedhanii fedhii ilmaan namaa hunda akka fedhanitti hacuucanii qabanii fedhinnaa isaanii san irratti hundaa'anii uummata hedduu rakkisaa jiranii keessaahu biyya keenya kana keessatti yeroo ammaa kana bifa addaatiin waan takkaa tahamee hin beekneen nama mootummaa kana hin deeggaru jedhame hunda nama mootummaa kana hin deeggaru jedhanii shakkan hunda maqaa adda addaa itti manxassuudhaan mana irratti diigaa jiranii yeroo duraa lafatti wal mari'atanii namoota akkanaa kana maqaa adda addaa maqaa maalitti moggaasu jedhanii maqaa adda addaa turaa wal baasanii sanboota biyyateen mana irratti diiguudhaaf kunoo halkanii guyyaa irratti dalagaa jiranii
mee sohadi yeroo dur beeknu nuti jiru kana keessatti shiftaa jedhamanii mootummaa kanaan dhiibamee durii shiftaa jedhanii maqaa itti moggaasan ala tiriyaanii nama hedduu biyya sana irratti waraanallee federaalallee walitti bu'ee hedduu fixuu manni takkaa ijoolleen isaanii nagumaan jiraatanii bobba'anii kassabatanii akkasumatti manni isaaniitillee nagumaan jiraate ka magaalaa keessa ka baadiyyaa inni ammaa kun maalitti yaadameeti so'aalii mee waan kanarraa Ahmad dandeessu dubbadhu. Galatoomii Dr. Beetiiti. Haalli amma jiru mootummaan kun itti deemaa jiru waan amma duraatiin waan tokko tokkoon waan addaati. Amma duraa yeroo yakkamaa jedhanii yookiin shakkamaa jedhanii mootummaa wanni jedhee nama san qofa seeratti dhiyeeffamee adeemsa seeraatti hordofamee wanti isaatu muramaa garuu kan ammaadhaa kun nama tokko ofii isaatiin mootummaan gara ofii sadasanitti argee san booda nama san dhiisee ganda keessatti deebi'ee sababa nama saniitiin nama san maqaa adda addaatti moggaasee sababa nama saniitiin ganda keessatti deebi'ee mana uummataadhaa diiguu sarara jaartiirra ijoollee xiqqaarra waan akkasiirra mana diiguu jira. Maaliif akkas godhaa yoo jennu kun diinummaadha. Diinummaa keessaa isa guddaadha. Kana keessatti immoo tapha adda addaa taphatu jira. Tapha amma duraa kan dawwee keessatti dawwee aanaa dawwee harawaarra kuma godhatan maqaa abbaa gadaa jedhuun waan mootummaa dandeettii gubbaa ajaja kallattii kaahee gadi erge maqaa abbaa gadaatii wanni jedhe keessatti immoo deebisee ummatumaa fi hidhatama gandaadha warra akkasiidha waamee meeshaa keessan lafa kaa'aa walgahii jira jedhee waamee meeshaa keessan lafa kaa'aa jedhanii uummatan deemaa diigaa jedhanii akkasanitti ummatuma deebisee diigsuu jira. Kana wanti isaan kun barbaadan asirratti mee duubatti si deebisaa abbaa gadaatu waan kana ajajee jedhan abbaan gadaa tokko abbaa dhiiraa ajaja natti fakkaate akkaataa nuyi hubannoo waan kanatti qabnutti abbaan dhiiraa abbaan gadaa abbaa dhiiraatti ajaja dabarsa abbaan dhiiraa dura bu'eeti waan tokko raawwachiisa akkanatti beena kanatti hamma hubannoo irraa qabu akkasuma fakkaataa waan hubadhu garuu yeroo ammaa kana abbaan gadaa sunis keessatti argamu abbaan dhiiraa keessatti argamu waa hubanno odeeffannoo tokko akkasuma abbaa gadaarraa darba jedhama garuu afaan abbaa dhiiraa sanii keessatti agarru poolisootaa fi hidhattoota gandaati amma butuloota moo maal jedhaniin jechuudha hidhattoota gandaa sun keessatti argamaa sammuu sun maal godhani warra qawwee yemmuu qabu takkaan qawwee keessatti irra fuunaan takkaa deemaa jedhanii waan kana hojjechisiisanii waan kana kamitti ilaaltameeti. Jalqabuma abbaan gadaadhaan jiru abbaan gadaa kan uummataadha. Abbaan gadaa jechuun abbaa kan hundaati kan mootummaatii fi kan uummataatii fi kan waliigalaati. Abbaan gadaa inni amma jiru abbaa gadaa mootummaa qofaadha kan mootummaan ofii kalqate oomishee uummata ittiin dararu jechuudha malee abbaan gadaa hin jiru. Abbaan gadaa soo jiraate abbaan gadaa sirna qaba sirna gadaa saniin bula sirna isaa san keessatti waan godhamu hunda kan godhu mari'atee abbaa doolaatu jira abbaa doolaa santu yeroo boonni yeroo doolaa isaa gaggeessa malee milishaa gandaatii fi poolisii federaala ergee waan akkasiidhaan godhu tasuma abbaan gadaatii fi mootummaan walitti hidhatu abbaan gadaa sirna gadaatiin ofaa kan mootummaatti seera mootummaatiin deema kana uummanni keenya waan dogongoramuu yookiin kan dogongorsamne wanni isaanii wanni jennu kana keessatti tasuma abbaan gadaa kan jedhamu hin jiru yookiin abbaa gaar wanni jedhamu waan kana keessa hin jiru kana kan godhu jiru ajaja kan kennu jiru mootummaadha kan raawwatu jiru mootummaadha waan tokko uummatatti gadi darbanii kun akka hidhataa gandaadha dirqiidhaan waan kana keessatti akka hirmaatee waan kana godhu fedha isaatiin alatti jechuudha. Waan akkasiiti kan godhu jiru kana guutummaan guutuutti mootummaadha waan kana kan gaggeessu jiru uummanni keenya akkasii dhufatu. Kana immoo mootummaan kan godhuuf maqaa abbaa gadaa kan moggaase itti gaafatama jalaa bahuudhaaf wanti kun waan seeraan hin jirre jalqaba duraadhaan seeraan hin jiru seeraanis mana namarraa diigaa wanta kan jedhu yakkamaan
yakka isaatiin seeraa adeemsa seeraa hordofeeti kan qabamu. Batii immoo nama tokko dalageen maatiin isaadhaatii fi sirri isaadhaa gandi isaadhaa ittiin gaafatamu. Soali jawwaara kee ofirraa xiqqoochi sistimee sagaleen kee xiqqoo rakkana fidaa jiran natti fakkaate iyyatti fufi. Hayyee kanarratti egaa abbaan gadaa sun tasuma keessa hin jiru sanirra dabree immoo wanni mootummaan waan kana itti fedhee yookiin waan kana raawwachiisu jiruun kana keessatti maqaa abbaa gadaa uffatee waan gocha sirna gadaatiin hin godhamne maqaa abbaa gadaa uffatee waan kana raawwatu jira. Waan kana keessatti immoo deebisee wakkaa uummataaf uummata gidduutti tapha deebisuuf yookiin lola deebisuudhaaf kan deemuu jiru. Kan hidhataa gandaadhaa yookiin milishaa jedhamu san dirqiidhaan kan godhe akka milishaa gandaa yookiin hidhataa gandaa saniifi uummata manni raajii guddisan lola gidduu isaaniitti deebite mootummaan maddii taa'ee harkatumu fedhii isaadhaa waan akkasiiti mootummaan kan godhuu jiruufis waan kana yeroo dheeraa irratti fudhatanii baasii guddaatti baasanii waan kana kan qindeessanii amma hojiirra oolmaa isaadhaa kan gaggeessuu jiranii kanuma jira guutumaan guutuutti waan kana mootummaa kan gaggeessuu jiru abbaan gadaan jiru sirna gadaatiin waan deemuu jiru miti jechuudha. Wanni isin darbasettan deebi'aa gama Ahmadiitiin darbaa guutuusaa waan kana kan raawwatu dura mootummaadha. Wanti abbaa gadaa jedhamu hin jiru yoo jiraatallee kan isaaniitii kalaqatan jechuudha. Ahmad mee gama keetiin dabra. Ahmad walloo waan kana mee yeroo ammaa kana yeroo duraanis biyya keessa turtee haalli biyya keessatti turtee fi eegamoo tibbana kana wanti deemaa dhufe shirri sun jallatee haamtuu ta'e uummata keenya akka citaa haamaa jira yoo agartee nama sabboontoota jedhan maqaa adda addaatti xureessanii muka tariyanii ammoo yakka yoo inuma namoota san dirqaman agarsiisanii osoo inni hundinuu yakka dalagee yakka isaatiin ijoolleen isaaniitti adabamanii manni irraa diigatee qabeenyi isaanii beelladi isaanii hunduu jalaa manca'aa jira yeroo gannaa kana wanti kun maalitti yaadameeti Oromoo kan akkam godhuu barbaadaniiti jettee yaadamee Ahmad gama keetiin. Ayyamoo galatoomii ani akka yaada nama wallaalaa tokkotti biyya keessan turesi yeroo ammaa immoo biyya namaa keessatti argamaa tokkoffaatti wanni nuhi dararaan nurraa dhaabbateen beeku yeroo magizeerraa jalqabeeti garuu immoo nama sagalee nuu ta'uu dhabne isin wannin dura bu'ee macarrashiitti sitti isinii deebi'a ammas wannin ani dubbachuu irraa fedhu sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf raadiyoon kun maddi nageenyaa kun nu guddachuu qaban jedha. Namni yaada kana dhufee uummata walloo gaafatu hin jiru akka mootummaatti mootummaa naannoo Amaaraatti kan nu bulchu kana waan ta'eef warri asirraa nu daawwatu yoo kan jiraatu ta'e akka carraadhaa miidiyaan kun nu guddachuu qabaa jedhee dhaamsan dhaamaa. Itti aansuudhaan gaafii natti na gaafatte gaafii bareedaadha. Wanni amma biyya keenya irratti deemaa jiru kun gaafa nani biyya keessa ture jalqaba waa'ee kanaa waraana Asaaminoo Siggee Liyyuu Heelii naannoo Amaaraadhaa jedhamu kun leenjise Abinni jedhamaa magizeessan maqaan isaadhaatti isatu bobbaafamee jechuudha. Gabaabamatti biyya keenya kana keessa humna addaa dhufaa humna addaattu magaalaa irratti bu'ee biyya kana kabachiisuuf deemaa jedhamee wanni sun itti yaadamee haala bifa mootummaatiin dhufee biyya keenya san keessa bu'ee jechuudha akka aanaa Dawwee Harawaatti. Amma wanni suni uummata biraa fudhatamaa ta'uu didee uummanni qaama mootummaadhaa qaama biyya san bulchuu jiran biyyeefi uummata amma qaama biyya san gaafa kana bulchaa jiran kana uummatattu bakka kana isaan kaawwatee jijjiiramni dhufeera jedhamee kan duraa yakka dalageerus dhiifama gaafatee hojii isaadhaa itti fufaa jira jechuu gaafa kanatti. Amma waraanni suni gaafa bu'e waraanni kun nun barbaachisu safuu uummata kanaa hin beeku haala jiruuf jireenya biyya kanaatiin waliin dhufne waraana kana nurraa kaasaadhaa jedhame jechuudha. Waraanni sun kaasamuu didee ittuma fufee nama malee deemta jedheeni nama
addunaa ofii barbaaduu deemu akkanatti qabee intumaa nama masjida bahee imaama masjidaa subii salaata azaan godhuu deemullee qabanii inni tumanii magaalaa Booraa keessatti jechuudha. Haala kanaan wal qabatee dhufeeti amma wanni kaayyoon isaan aanaa sanirratti ajajamanii dhufanii boodarra ifanuu ta'e jechuudha. Qawwee akka aanaa Dawwee Harawaatti qawwee 25 galii godhuudhaaf dhufan jechuudha. Warri immoo irraa galii ta'u suni warruma jijjiirama kana fidee warra mootummaa keenya jennuun kanas aangoo san qabachiise ijoollee maqeerroo har'a dararamaa jiran kana jechuudha. Ijoollee suni sababa saniin saara timan jechuudha. Saara timanii wanni isaa saara timaniifis meeshaa isaanii kana qofaaf saara timanii jechuudha. Ijoollee sun gaafatti balleessan takka hin jiru jechuudha. Meeshaa keenya hin kennu jedhanii baqatanii mukatti timanii. Qabeenya keenya akkamitti kenninaa? Warri gaafii gizee gaafatan ammoo warra aangoo qabu san warri aangoo qabu sunis gaafiin deebisanii inumaahuu isaanuma keessaa warra waraana kana deeggarutti mul'ate akkasiin ijoolleen sun egaa carraa dambanii ji'a tokkoo fi saara keessa rakkatan jechuudha. Haala kanaan gaafa kaan intala Oromoodhaa takka alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa akkamitti uffatteedhanii tanallee nu guddiyeedhanii ammas qawwee adda bilisummaa Oromoodhaa alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa kaartaa isaarra dhaameeru kun hin barbaachisu jedhanii qawwee sadiinni fuudhanii asirraan jalqabeeti gaa ijoolleen tuni carraa biraa hin qabnu jettee dhuftee qawwee tokkostee uummanni wajjin ka'ee waraanni sun salphatee biyya sanirraa deeme jechuudha ammanani biyya jiru sanitti. Yeroo sanirraa jalqabee warri isaanii wajjin dalagaa jiru sun lamata isa jijjiirama malee jira. Lamata dhiifama gaafatee aangoo isaadhaarra deebi'ee uummata kanaaf nuuf dalagaa isintu keenya isin gara isin jallisnu qabnu jedhanii uummata kanaan walii galanii aangoo sanirra keenye aangoo san itti fufan jechuudha. Mee duubatti deebisa. Jijjiirami kun yeroo dhufelleen dhiifama godhamaniiti ammalleen gaafa liyyuu haylii sana achatti galsan balleessaa san marraa lammaffaa dhiifama godhameeti akka aangoo sana itti fufan godhan jechuudha uummanni kun. Warruma dhiifama duraan godhameefittu liyyuu haylii wajjiniin nama xiyyitiin nu lolee jira. Nama xiyyitiidhaan nu lolee jira. Nama wayyaanee wajjiniin dalagaa ture nama dhiifama gooneefittu nama santu xiyyitiin nu lolaa ture jechuudha. Garuu nama san nama keenya wallaalaadha jennee nama guyyaa san yoon singane deebi'ee firrin hidhadha jedhettu har'a kana garagalee qeerroota kana adamsaa jira jechuudha. Si ajaa'iba yoo gadi buutee laalte. Hayyeemme kanaasumatti gabaabsinaa amma immoo qeerroo kana maqaa adda addaatti moggaasanii jaltoonni warri yeroo lama dhiifama gootaniif suni amma deebi'anii kun bifa addaatiin as bahee jira. Maalitti yaadaniiti wanni amma isaan mana diigaa jiran kuni maqaa shaneetti moggaasanii shaneet as keessa jira jennee diigan maal yaadaniiti akkam godhuudhaaf Oromoo kan akkam godhuuf yaadanii itti fakkaatame. Wanni yaada gaariidha. Wanni isaanitti yaadanii dalagaa jiran ummati kuni ummata eelaa carraaqii guddaa godhaa ture jijjiirama Oromoodhaa dhufe jedhame kana keessatti. Gaafiidha gaafatan jechuudha. Gaafiin isaan gaafatan mirga argachuu qabnaa wanti nuyi isin qaama mootummaati wanti nuyi isin gaafanne deebiin maa nuuf kennamne jechuudha. Kana qofaadha waan irra wal dhabame. Shaneen takka biyya san keessa hin jiru. Shaneen beeknu Oromoo biyya sanirra dhalate ijoollee miskiina kan oorruu ofii qotatee bulu kana mana isaadhaarraa arihanii maqaa shanee jedhamu kana itti moggaasaniiti dararaa jiran jechuudha. Amma numaahuu abbaa gadaa jedhanii abbaa gadaa isa kana dura ummataaf dalagaa jiru isa qeerroo filate isa jijjiirama kana wajjiniin dhufee ummata keenyaaf nu dalaga jennee nu filanne dhiisanii isa san mana hidhaatti darbanii akeekkachiisa adda addaa itti kennanii yoo gadi baatee dubbatte ati in hidhamtaa yookaan ammoo mana hidhaatti guyyaan fixattaa jedhaniini
of eeggannootti kennanii abdii murachiisanii hamilee isaadhaa gadi buusanii gaddiisanii ofii isaaniiti nama wayyaaneedhaaf qulqullaa ture fuudhanii abbaa gadaa godhanii akka ummanni keenya ofii wal fixu warra caccabaa qawwee caccabaa wayyaaneedhaa qabatee mataa gadi qabatee dhiifama gaafataa ture san fuudhanii aangoo irra deebisanii akka mana keenya diigamu manni miskiinaa manni qotee bulaadhaa diigamu mana shaneedhaa jedhanii shanee jedhama waan si ajaa'ibu waan miira keessa nama gashu waan hin jedhee ittiin ibsu qabu mana kana keessa daa'ima jira nama jiru bultii horatee jiraachaa jiru namni manirraa diigamaa jiru kuni gabaabamatti warruma liyyuu heelii naannoo Amaaraadhaa yookaan ammoo waraana Asaaminoo Siggeedhaa waraana Abinnisan morme san akkamitti nu morman jechuudhaan keessa garagalanii waan amata tokko kana keessa irratti hojjechaa jirani har'a gadi ittiin bahan jechuudha. Akkam goona jarri kun waraanaanis dadhabne akkamitti ummata kanarra aanuu dandeenya jedhanii irra wal marihataniiti ummata caccabaa qawwee wayyaaneen gattee deemte qabateeru kan ummata waan takka hin beekne bitamuu malee nuhis bakka hin bu'an isaan amma isaaniifis ammoo kaayyoon Oromoodhaa galma gahuu hin dadhabu. Nami manni irra diigameef hamileen hin cabu. Hajoolleen daran cimaa jira jechuudha. Daran ummata garaa gubaa jiran malee akkasitti biyya sanirraa gonkumaa nu balleessuu hin danda'an jechuudha. Hayyee Ahmad asirratti dhaabii gara Saaliin darba. Hayyee Saalii mee yeroo ammaa kana akka eega hangana rakkoo keenya haasofnee gara furmaataatti ceena. Mee ummanni kun oggaa manni irratti diigamu kun kaleessa booraan oggaa diigamaa ture aanaan wanni magaalaan booraarraa diigamaa ture dawwee salaamaarraa yookaan dawwee uranee salaamaarraa diigamaa ture har'ammoo gara dawaa cafaatti ol tarkaanfatee jira wanni kun babal'achaa jira akkasumatti walgahiin itti fufaa jira guyyaa deengaddaa achitti dawwee keessa geggeessanii turan har'a kamisee keessa geggeessanii turan kaleessa aanaa dawaa cafaa keessatti geggeessanii turan har'a akkasumatti aanaa jiilee dhumuugaa geggeessanii jiran borulleen harxummaa ganda duwwaa afurii geggeeffamuuf deema. Walgahiin akkuma saniin itti fufee jira. Baajata Dr. Abiy Ahmad ramade san agartee jirte jechuu gadi mataa galchee baajata guddaa ramadee jira. Kan argee jarri ittiin wal shallamee ittiin hamilee wal kakaasee miskiina miidhuudhaaf irra walii galaa jira. Ummanni keenya har'as osoo qabamee mana hidhaatti seenee waakkatuun hin taane dursee maal godhuu qaba jettee yaadamee obboleessi keenya Saalii Iyyaasu. Hayyee wantichi beekee waan laaftuutu miti waan yeroo dhiyeetaa irra fudhatanii baay'ata guddaa itti ramadanii irratti hojjetaa jiranii isaan hojiin isaanii hanga bakkaawwatanii guyyaa hojjetuu jiranii uummata kanaan laamishanii to'annoo ofii jalatti deebisanii gara ofii fudhaniitti oofuudhaaf uummanni keenya karaa gabaabaa wanti uummanni keenya godhuu qabu. Gaafa dhiyoo dhufanii dawwee irratti dawwee harawaa irratti uranee salaamaa irratti mana diiguu eegalan suni tuqanii ilaalan garuu achirratti uummanni keenya dhufuun isaaniif hamilee guddaa tahee akka hamilee horatanii gara biraatti darbanii waan kana godhaniif isaan kakaan san immoo uummanni keenya achirratti waan san akkasitti ibsee ilaaluu sun dogongoratti fakkaata. Osoo gaafsan uummanni ta'ee waan san mormee raate karaa nagaatiin fi dudee abaasni karaa biraatiin osoo mormee jiraate wanni kun bakka biraa darbanii kun har'aa gara goodaa dhufanii dawaa cafaarra mana diiguu hin eegalan ture. Kanammoo uummata keenyatu godhe. Uummanni keenya kana tokkummaan dhaabbatee mormuu qaba kana. Guutuun isaa akka dawweetiif ta'uun akka gara jiilee dhumuugaan hanga baatu guutuun isaadha uummanni keenya hanga akka Oromoo bal'aattu waan kana adda durummaan dhaabbatee mormuu qaba. Amma tokko wanni ta'e kan ta'e darbe kan ta'e darbeera garuu kan dhufu kana osoo wanni kun ammas deebisee hin mudatin waan kana akkamitti dafnee lafa jalatti qophaa'uu qabnaa akka wanti kun deebi'ee irratti hin uumamnee fi osoo manni diigamee uummanni laafaa fi dadhabaan ijoolleen dhalaan dirreetti facaafamee hin darbamin waan san oolchuudhaaf maal gochuu qabnaa waan jiru uummanni kana sirriitti irratti ammuma kanarra walgahii yeroo yerootti walgahiin adda addaatiin dhokataatii fi mul'ataan walgahii wal mari'ate waan kana tokkummaadhaan dhaabbatee
waan kana ofirraa fashaleessuu qaba. Maqaa balleessii mootummaa yeroodhaan waan kana irratti gaggeessee maqaatti magaalee isaa miidhuu jiru kana dirqama dhaabbatanii mormatuu qaban. Kana yoo hin goone adda addaan qixxatamanii nyaatamuuf deeman jechuudha. Aanaa dawwee harawaarraa eegalanii dawwaa cafaa darbanii banii akkuma isaan gurguraa dhufnaa fuulsee gara baateedhaa gara biraattis darbanii waan kana gochuu danda'anii uummanni waan kana ammarraa kaasee dura dhaabbachuu qabaa. Wanti kun waan seeraanis hin jirre sirna mootummaa kanaatiin hin jirre sirna gadaatiin hin jirre wanni kun akka yakka ta'e isaanis beekan warri mootummaa suni uummanni keenyatti waan kana hubatee dura dhaabbatuu qabaa. Iyyatuu qabaa. Wanti iyyuu qabaa. Kanarraa kana fakkeenya godhatuu qabaa. Osoo kanarraa kana fusanii ilaalanii raasanii mindirqin godhanii uummata keenya warra mana keessa jiru dirreetti darbanii akkuma warra dawwee harawaa san godhan turanii har'ama uummanni waan kana mormuudhaan dura dhaabbannaan haga kanaafuu hoffolee jechuudha. Wanti kun waan akkasiidha fakkeenya godhatanii waan haqa isaanii ta'e kana mormatuu qabanii kan manni jalaa diiggatu qofa osoo hin taane uummanni hundi isa gandaattis akka bal'inaattis waan kana dura dhaabbatuu qaba. Waan kana irratti hubannoo cimaadhaan gadi fageenya waan kana irra wal mirreessanii galatoomuu ulfaaduu yeroo teenya waan galaa kutaa jirtu gara Ahmad Wallootiin darbaa. Ahmad mee gabaabseetii uummanni keenya wanni kun akkan tarkaanfanne maal gochuu qaba dursee marii akkuma isaan waggaa meeqa guutuu nurratti mariidha waan kana nurratti gadi baasan uummanni keenya hoo lafi kan isaati mukni kan isaati manni kan isaati biyyeen kan isaati biyyee miti abbaa biyyee sanaaf samii abbaa saniitu keenya waan keessa daratanii guddatanii mala adda addaa beekaniifu mee waan kanarratti dabanii maal godhuu qaban jettee yaaddati Ahmad gabaabsiituma. Ayyee galatoomii yaadina ni qabu yookaan dhaamsina ni qabu akka nama wallaalaa tokkotti gara dhaamsaa itti deebina maal gochuu qaban jecha maafi kanarratti guddaa heddii. Uummanni keenya wanni inni godhuu qabu gocha amma deemuu jiru kana walumaa galatti balaaleffachuudha qaba. Mootummaa biyya diigu mootummaa dhageenyeetis hin beeknu ammuma arguu jirras. Gabaabamatti wanni uummati keenya beekuu qabu wanni amma dalagamaa jiru kuni waraanas ta'u waraana keessaan Amaara gubbaadhaan ammoo mootummaa uffatetti uummata keenya doorsisaa jira waan ta'eef uummanni keenya tokkummaadhaan ka'ee yoo sodaatellee keessaan jibbee walgahii isaanii baqatee akka walitti dhihaatu wal gorsee waan amma dalagamaa jiru kana mana diigamaa jiru kana qabeenya uummataa saamamaa jiru kana balaaleffachuudha qaba uummanni keenya. Maaliif jennaan cubbuu dalagamaa jira. Cubbuun ammoo biyya kana balleessa malee biyyan tolchu jechuudha. Har'a cubbuun biyya keenya keessatti dalagamaa jiru kuni ganna gurraachaan. Ganna roobii inni beekna akka biyya keenyaatti hundin keessanuu akka beektan manni nuuhu mana jabaa yoo ta'e malee rooba namarraa bokkaa namarraa hin buusu jechuudha har'a kana jechuudha. Guyyaan akkana gurraacha kanaan manni sabiyyuu ilma namaarratti manni diigamu jechuun waan tahee darbee beekus miti waan ammas ammoo nama qaanessaati jechuudha. Kana waan ta'eef uummanni keenya walii dhaamee waan amma mootummaan kun ittiin deemaa jiru waan Amaarri ittiin deemaa jiru kana balaaleffatee tokkummaadhaan ofirraa gabba'uu qaban jedha. Ammoo uummanni keenya namni akka nama qabuun warri nu hordofaa jiru amma kana yoo jiraate nama ofii biyya keessatti gorsuudha qaba. Uummanni keenya ofii wal dararuu jira jedhamuu jira amma. Ganaa akka uummanni keenya ofii isaadhaatti wal ta'uu godhamuu jira. Akka uummanni keenya ofii isaadhaatti wal adamsu godhamaa jira. Waraanaan nu dadhabanii jennaan nu cabsaa jiranii. Kana ofirra beeke uummanni keenya gara fuula duraatti amma warri amma akkanatti manni irraa diigamee rafa dhabamaa jiru sagaleen isaanii sodaa fakkaatee timmi. Uummata keenya kana wallaaluudha. Uummata of hin beekne jedhameetti hudduubatti irraa baqatamaa jira malee namni haqa ofiirratti du'as wallaaleetti miti jechuudha. In ajjeesasi in du'as namni garuu immoo uummanni keenya kana biyyeessee akka waa sodaattis fudhatamuu hin qabu namni har'a qabeenyi irraa diigamaa jiru kun. Inumaahuu uummanni keenya wanni ani asirratti dubbachuu qabu warra amma qabeenyi isaadhaa saamameef warra qabeenyi isaadhaa barbadaa'e kana yeroo dhihoo keessatti
tumsanii mana jaaruudha qaban jechuudha. Waan ammoo itti deemaa jiru kana balaaleffachuu qaban. Har'a wanni amma dalagamaa jiru mee itti qabaa laalaa dhiiroo bar cibbuu isa mana diiguu jettan. Isa manirraa diigame dhiisame. In isuma manni saadhaa nagahaan dhaabatu kana waqtii namni midhaan facaafatu. Waqtii namni bobbahatu. Uummanni keenya qotee bulaadha jechuudha harka ofiitiin bula. Waqtii kanatti guyyaanitti dhalaa dhiiraan xiqqaa guddoodhaan maanguddoodhaan gabaree guutuu walitti qabanii wal gahiidha jedhanii ummata burjaajessaa jiran ganni bahe jechuudha. Uummanni keenya facaasaa midhaan hin facaafanne kana bu'aa jira uummanni keenya. Kuni mootummaa jedhama moo shiftaa jedhamame gabaabamatti wanni mootummaa jedhamu biyya keenya san keessa hin jiru. Uummanni keenya kana akka shiftaatti fudhatee ofirraa balaaleffachuu qaba. Ayyee Ahmad galatoome gara Ahmaditiin gara Saaliitiin dabarra. Saalii mee asirratti uummanni keenya biyya alaa jiru akkamitti obboleeyyan ofii gorfatuu qabaa kanarratti hundaa'ee gabaasuuti akkasumatti immoo kanumatti ani carraa dhumaa dhaamsa walumaan dhaamsa tasmarratti dabaladhu dhaamsa uummata keenyaaf dabarsitoo qabaatte gabaase sa'aatiin teenya turteetti. Ayyee galatoom uummanni keenya warri biyya alaadhaa kana jiru maal godhuu qaba yoo maal hojjetu faayidaa uummata kun warra biyya san bira dhaabbatee bu'aa buusuu danda'a waan jedhamu irratti warri biyya alaa jiru jaarraan hin qabnu waa lama amma waa sadii ta'uu mala tokkoffaan uummata keenya sagalee ta'uudha lammaffaan dinagdeedhaan bira dhaabbatudha. Ummata biyyaadhaa kan dinagdeedhaan fakkeenyaaf warra haadha manirraa diigate kana akka isaan deebi'anii manni isaanii sun illee ijaarramee wanni jedhuuf gargaaruu qabna. Sanirra dabree waan kunis akka wanni kana deebi'ee dhufne yaada isaatiin waan dandeechisaadhaa godhuu qaba. San gubbaa immoo akkaataa sagaleetu ta'u sagalee kan ta'uu danda'u kan dhuunfaattis namni waa dubbachuu danda'a inni irra guddaan immoo miidiyaadha. Waan miidiyaa kanarratti gadi fageenyaan uummanni keenya hubachuu qaba. Fakkeenya warra Habashaa kana fudhatan haala guyyaa guutuu akka jiranitti naannoo Amaaraarraa miidiyaaleen hedduun Oromiyaa keessatti dubbatan dokumantarii waraabaa uummata keenya irratti bifa dokumentariitiin bifa oduutiin waan adda addaatiin uummata keenya irratti warri miidiyaaleen isaanii gurguddaa saatalaayitiin darbu warri isaanii kan yuutuub chaanaala isaaniitiin gama danda'anii dunda hedduu oduu jiran. Uummanni Habashaadhaa maaliin uummata Oromoo caala jennee ilaalle miidiyaa qofaan waan takka waan qofaa waan uummata keenya caalanii waan caalanii hin qaban garuu miidiyaadhaan guddatanii jiran. Yeroo ammaa kanatti waraana caalu har'a miidiyaadha. Miidiyaa kana jabeeffadhaa guddisaa. Har'a namni miidiyaan qabu akka waan afaan hin qabne akka waan waraana hin qabneetti dhageettii hin qabu. Yeroo ammaa kanatti miidiyaa keessan jabeeffadhaa. Miidiyaan gaafa jiraatee guutuutti waan biyya keessa jiru hordofee rakkoo fi bal'oo uummataadha hordofee uummatarraa fuudhee deebisee uummata bal'aadhaan gaha miidiyaan miidiyaa jabeeffadhaadhaan jedha. Kanuma jedha kan warra biyya alaati waan takka waan biyya keessaati warra biyya keessaati. Ergaa maal qabda gabaabsiituma Ahmad yeroon teenyuun jalaa dhumtee dhaamsa gabaabaa asirratti mee asis waan qabdu yoo qabaate uummata keenyaaf dabarsi. Baay'ee galatoomee dhaamsina ni qabu warra biyya keessaatiifis warra biyya alaa keessa jirru kanaafis wanni ani jedhu uummanni keenya hamilee guutuudhaan uummata ofii hafaa murrii dhaabbatuu qabaa jechuudha. Uummata ofii murrii dhaabbatu jechuun akkaan ani yaada kiyyaa fudhatutti tokkoffaa amma wanni sobi guutuun miidiyaa kanarratti dalagamaa jiru kun wanni hin jirrellee miidiyaadhaan gabaafamaa jira naannoo biraarra. Akka naannoo Walloo kanatti immoo akka Oromoo Walloo tokkotti yoo ajjeechaatis ajjeechaan naannoo biraatiin kan addan tahin kan inumaa daran cimaa gara jabeenya baay'ee nurra dalagamaa jira waan ta'eef uummata keenya warri biyya alaa jirru miidiyaa keenya kana maddi nageenyaa kun amma Walloon madda nageenyaa kana qofa qabdi jechuudha. Mee si ajaa'ibala. Wallahi ani na ajaa'iba jechuudha. Wanni amma deemaa jiru kun aggaan itti qabee ilaale miira keessa nagashe jechuudha. Uummanni Walloodhaa kun nuti yoo deeggarsaanis ta'e waa'ee Oromoo kanarratti waan ittiin hirmaatin hin qabnu. Garuu wanni nuyi rakkoon nuyi qabnu waan keenya guddifachuu hin beeknu jechuudha. Waa guddifachuu jechuun ammoo
akkuma amma namni aggaa ol guddatu qajeelfama adda addaatti kennamee kufaa ka'aatii dhukkubsachaa waan adda addaatiin namni guddatee sadarkaa baratee sadarkaa hedduurra gahu kana miidiyaan kunis nutu guddifata jechuudha. Nutu guddifata sagalee keenya guddifanne wal ijaarree namni biyya alaa keessa jiru tokko miidiyaa kana guddifachuu. Lammata immoo uummata ofii biyya keessa jiru san hamilee itti horuudha. Akkuma jirruun gadi bilbille uummata keenya kana mootummaa kana inni mootummaa miti nama nyaataa jira amaara kan nu bulchaa jiru nafxeenyaadha. Uummata kana yoo waa godhuu dadhabdanillee jibbaa jechuu ni qabna jechuudha. Uummata of hin beekne of barsiisuu qabnan jedha. Lammata immoo hamileen keenya gadi nu bu'uu hin qabu jechuudha. Qabsoon uummata Oromoodha. Haga galma gahutti inni qabsaa'uun hin oolamu jechuudha. Nami bilisummaan dhiheenya kanatti nuu dhufee ture ammas Oromoon gabrummaa jalatti deebi'ee waan jedhu tokkoon uummanni warri akka wallootti hamileen namaa gadi bu'aadha amma. Maaliif waan barumsa hin qabneef jechuudha. Kanaafuu namni keenya wanni nani dhaamu ummati keenya bizee qabsoon akkanatti ummanni keenya dararamaa jiru kana sagalee taanee fi deeggarsaanis bira dhaabbanne gorsaanis wal jajjabeessine akka gabrummaa kana jalaa baanee Oromiyaa jala bullu ta'uu qabnan jedha. Kanuman jedhachuu barbaadee galatoomee mu'e. Hayyee galatoomaadha yeroo keessan dheeraa kana waan nuuf kennitanii gaaf deebiin wajjin gootan quuqama biyya keenya irraa kaasanii isinilleen maqaa dhaggeeffattoota madda nageenyaatiin hedduu isin galatoofannaa galatoomaan isinin jedha. Ya Allah mooticha gaarii galatake ya Ilaahi دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله دكاكيتين الرجيني يا رب الحمد لله. Egaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa guyyaa har'aa gaafii deebii keenya kana guyyaa har'aa kanarra waa hedduu hubattan jennee abdii qabna inshallah. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana muhee callaadha. Haga sagantaa birootti walitti deebinutti jireenya gaarii keessa nuuf jiraadhaa milkaa duniyaa akiraa argadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.